Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya chaanaalii kana irratti afaan Oromoo kan waliin barannu ta'a. Kanaaf afaan Oromoo dubbisuu, barreessuu warreen hin dandeenyeef filannoon keessan chaanaalii keenya yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti beekumsa isin barbaachisu kan argattan ta'a. Namoonni immoo bifa idilee ta'een barachuu barbaadan immoo WhatsApp fi Google Meetingidhaan barnoota kana kennaa waan jirruuf bilbila kanaan nu argachuu ni dandeessu. Amma qubee dubbachiistuu kan waliin ilaallu ta'a. Afaan Oromoo keessatti dubbachiistuu shanitu jiru. Isaanis A, E, I, O, U. Kanattaan sun qubee dubbifamaa baadhaa hangalaa jiruu fi dubbachiistuu shanan waliin fayyadamuun sagalee gabaabaa fi dheeraa uumnee waliin dubbisna. Ba, ba, be, be, bi, bi, bo, bo, bu, bu, ca, ca, ce, ce, ci, ci, co, co, cu, cu, da, da, de, de, di, di, do, do, du, du, fa, fa, fe, fe, fi, fi, fo, fo, fu, fu, ga, ga, ge, ge, gi, gi, go, go, gu, gu, ha, ha, he, he, hi, hi, ho, ho, hu, hu, ja, ja, je, je, ji, ji, jo, jo, ju, ju, ka, ka, ke, ke, ki, ki, ko, ko, ku, ku, la, la, le, le, li, li, lo, lo, lu, lu.